ke argerani yaro hundumtu namarra koru halu talale namarra turu gadu madima jalalli nama ke garu yesus parasanuma ati waquma injiramtu parasanuma ati waquma injiramtu parasanuma ati waquma hadas waquma injiramtu harka kirratti cabatu fayya walla nama kana lafnamni tuffate gate sinol qabama ati gari garumati nama guddisu sidu ambeka waqa garame chubama fayso harka kirratti cabatu fayya walla nama kana lafnamni tuffate gate sinul qabama ati gari garumma namalenjiso siqofan beka waqa garame chubama fayso ati waquma injiramtu parasanuma ati waquma injiramtu sika anu sifanandema jalalle kon gadjedin sif bitama kanabasu sifilad eramani gasin isus injiru homani kanabasu sifilad eramani garsin isus injiru homani sitan sika anu sifanandema jalalle ko gadjedin sif bitama kanabasu sifilad eramani garsin isus injiru homani kanabasu sifilad eramani garsin isus injiru homani
Nyaatanii sochiin jiraadhee ulfina argadhee gammachuuf nagaan keessa koo guutee sittan boqodhee natti agarsiistee fuula araara kee atu gaarummaa filannaa kootiin si faarfachuun bara hundumaa sifan bitamaa si waaqessa harka koo kaafadhee jaalallee koo sittan argadhee si waaqessa harka koo kaafadhee jaalallee koo sittan argadhee si waaqessa harka koo kaafadhee jaalallee koo si waaqessa harka koo kaafadhee jaalallee koo sittan argadhee Hamaan argaatu sinan eegamaa barruun keenan buufne sinan baatamaa keessa koo jirta na dhuunfatteeta barbaadeen sin dhabne manii na marsiteetta keessa koo jirta na dhuunfatteeta barbaadeen sin dhabne manii na marsiteetta hamaan argaatu sinan eegamaa barruun keenan buufne sinan baatamaa keessa koo jirta na dhuunfatteeta barbaadeen sin dhabne manii na marsiteetta keessa koo jirta na dhuunfatteeta barbaadeen sin dhabne manii na marsiteetta Yesus badhaasa koo si anaaf kennaan koo madda fayyina koo si anaaf abdiin koo Yesus badhaasa koo si anaaf nagaan koo madda fayyina koo si anaaf abdiin koo si waaqessa harka koo kaafadhee jaalallee koo sittan argadhee si waaqessa harka koo kaafadhee jaalallee koo
Hello everybody. I'm so happy you're here watching this video. It truly means a lot to me. If you're enjoying what you see, please hit that subscribe button. We'd absolutely love for you to become part of our YouTube family. Don't forget to like this video too.